السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لا مي أستاذي. كوباجر كوباجر. شنو كوباجر؟ كوباجر جد. لا مي. واي بيجا كان. بيوما. بريدنا بيجا. بيوما ركان. بيوم نيادت. تولي. بيا رسول الله بيجرا. بدينا دقاقنا بيا. واي بيجا الله لو. يكون مقام ما ترى رابون كافني. بكا بيجا كسر الله ديمنو. بيجوني indagaga hin guddata biyyoon indagaga hin guddata wal caalas bareedinni isaa bakka tokko gaafa deemnu hambaan seenaa wanti inni daawwatamu magaalaan bareedinni aadaan walumaa galatti waa'een biyyaa kun gaafa biyyaa baa waan namaa galu walitti fakkaata mee edanuu deemtanis kanaaf kana gaafachuu barbaade Chicaagoo dhaaqee Ameerikaa irraa ka'ee Dabuu Afrikaa irraa ka'ee Keeniyaa maaloo Dubaayii eessa irraa ka'ee كده نوسا قرتني تو أمس بيا علاج الرجوع بيا ورماتو بيا رسول الله بيا بيجو سندمه أيوة الأمي كون اللي بيا دعوته مو نوسا قبل كينيا في سعوديني سعودي عربياني بيا دعوته بكدي بافو قبل تنجتني وتوانتي سعودي كنا كيساتي في موتماني وقاتور باسي ولا رجعتي حجام بيسلا تبريان الأمي أكلامي ودينا قاعدين بيوتا نكون أوفيساتي في يو حواسني وفي بري ما نتقبل فني في النبي رفنا بيك سيقولنا ربي وفي بري بكده هو تمودن وجرا ودينا بيجكين يا كنا تكانا صفنين مالي بيتا أنا مقفو وديناتي نمدوندي بي بيام بعدين كنا ماله كينيا كنا بدا بكا كينيا في إن كان تولي غافين كاب أيوة ودينا بيجكين يا هاسودا biyya ambaatiin compare gochuu qabna ma abadan sila kanan ture compare gochuu qabna ture sila akka keenyaatti numa taasa'u ture tabi'aarraa iddee dhugaa haasa'uu kana muuxannoon qabnu iddee faalleessinu iddee mormini qofittiin nutti mul'ata tabi'aatti siisaa qabna amalatti siisaa wantolee madaarra teenya malee bakka bareedduu irra teenya ati maaf kan Saudi Arabiyaa reetu Dubaay biyyeen jirre shottolchatti cirracharra lafan jirre ummatti bahariin jirre keessa keessite cirracha kaatti tiyyee nu siyaasaadhaaf haaraadha cirracha kaatti lafa kana oomishatte tolchatte miti nu siyaasaadhaaf haaraadha iddeedhuma badii qofitti teenye ilaalla itti tole wallaalle kanaaf gufuu walitti taanan jedhe gaafiin qaba waggaa 100 guutuu warri biyya Itoophiyaa bulchee maal hojjetaa turan maaliif jettee jettoole jijjiirama waggaa 7 darbe kana keessa yoo agarte yoo dhugaa barbaadde jijjiirama waggaa 7 darbe keessa iddeedhuma mormini qofitti lafa kaachudha jenneeti iddee hojjetamaa jiru guddaasatti gufuutaan ayyuu silaa deeggaruun waan biraati silaa deeggaruun walii qabuun waan takkallee atleast cirracha tokkitti dhiyeessuun silaa waan biraati miti gabaa biraa keessa wal keenya dafnee geessine ilaamee ittiin tolfamaa jiru tolfamee waggaa ilaamee warri waggaa 10 dura biyya Itoophiyaa dhufee beeku Itoophiyaa soona bakkaama dhiisitatti biyya Arabaa nan gaafatin biyya na keenyaa wannees nan gaafatin Itoophiyauma keenyaa saanna namni waggaa 8 dura biyyaa ba'e Itoophiyaan beeku haasaan ilmoo namaa kana ittiin dhugaadha ittiin hojjetamu wareegamtee dhiirti waan isin hojjette dhaqiilaan si galee waan hojjechuun kanaafani waan waggaa 7 keessa hojjetame yoo agarte ijoollee waggaa 100 guutuu biyyi maal hojjetee jedhu fakkeenyan sii kaasa ani Addis Ababaa baananu kan Aroogee Ababaan jedhanii duraan Addis Ababaa ta'uu dandeessu Aroogee Ababaadhaan jedha Addis Ababaa yoo taate illee ammaa jedhamtu malee amma dura Aroogee Ababaatti nuuf adeebisan jechuuf hin jedhu maaliif jettee kana wettee namni qacanee madaanaa lamiidhaa jalqabee maal ol dabarseetu karaa sanaan gararree sanaan egaanu akka cabsataas keessos beena shiroomeedaas Ameerikaan embaasiitti kana gabbuutee naannoftee naannoo sana keessa dhuftee shiroomeedhaan gabbuutee 6 kiiloodhaan gabbuutee dhufee kilootiin Naayijeriyaa embaasii hamma dhufee qeeraa dabarfatee goofaas dabarfatee ga'utti jechuudha namni dur magaalaa Finfinnee beeku hadhan beeku hinnan jedheef
gaafiinan warra amma hojjeteef qabu war qoshaashuma naannoo kana isa kaan sana hundee guranii eessa keessatti amma magaalaa keessatti fakkeenya moggaasaan biyyaallee seeman irriiba kan tuu jira iyyi biyya yaalaati biyya duriyyeeti biyyaatti tajjeefamtu iyyi namni si rakkabu hin jiru namni ali saraaraatu iyyi namni sitti birmatu hin jiru waraanami namni si iyyi irriiba kan tuune sabiita magaalaa Finfinnee annuura mootummaa jala annuura masaraa mootummaa jala irriiba kan tuu jedhamu waan inni fakkaatu dhaqiilaati amma maalibbo isa durii immoo ila dhaggeeffadhu mallattoo hojjetamu immoo anaa barbaaduun caalaa silaa deeggaruu nu haafu gufuu ta'uun ana beeka kan gufuu ta'u tokkoffaa anuma bar nama biraa barbaada hartaan paarlaamaan Naayijeeriyaa waggaa darbe kana mootummaa si kasaftu wallahi kunoo gaafadhu mootummaa si kasaste maal jennaan yeroo mootummaan Itoophiyaa haara lafaa kaasee magaalaa Finfinnee akkas hojjetee mootummaa paarlaamaa Naayijeeriyaan siin jedheef magaalaa Finfinnee akkana godhee hojjetee yeroo inni magaalaa mantiqaa magaalaa naannoo adda addaa Jimmaa Naqamtee Maaloo Bahardaar jedhan Bahardaariin agarree garuu jalqaba akka waan achitti jedhameeti jedhe erigaa maa Baaleen itti jiraayyuu malee amma immoo jool jira Adaamaan torbee lamatti gaafa sana jetteen ittiin kun ijoollee koo bakka dhugaadhaaf ragaa ba'uuti mootummaa waa balleessa abbaa isa balleessa tun hojjete waan inni hojjete ilaaluu qabna jalqaba waan inni balleesse arguudhaafu namni tokko si galee dhugaadhaaf yoo ragaa baane immoo rabbiin ragaa dhugaa wallaahi waan isin hojjette ragaa laalaa wallaahi gudi ajaa'iba dhugaa isin hojjette lafa isin keessa yaadda qaanfataan galtan wallahi qaanfataan galtan ija jabaattan ija duudaa mataa ol qabattanii galtu iddii dhugaa ragaa ba'uun immoo gaafa inni waa balleesse jechuuf anoo bakka dhugaa oo ragaan baane maal jedheen gaafa inni balleesse jedha anoo bakka inni hojjete hin jenne anoo bakka inni addeesse hin jenne anoo bakka inni oomishee halkanii wallahi biyya keenya keessatti halkan hojii hojjetama bara kana reefa garre waggaa lama as keessatti waggaa afurii achitu hin ta'in waggaa lama as halkan sa'aatii meeqatti naa gabbaate intini gabbayee mootoriin bakkee kana ayya waa hojjetamaa jira inni hojjetamaa jira maadaama wanni fedhilee taate har'a mataa ol qabataa galtoo kana moragaa araboota kun haasofsiisi arabni bakka bashannanaa kana badaa argaa bakka itti mataa jechuun waan bareedaa kana biyyi namaa kun qallaba feeti miti qallaba hawwa si galee yoollee maa abbaa feeti jaarmiyaa feeti badhaadhina jibbi abbaasa jibbi xireeffadhoo barbaade dhugaa inni qabu maa wal fakkeessa rakkoo qaba anuma wajjiniin ofitti nas deebi'e si galee ani CMCdhaa jalqabee jechuudha hamma inni dhufee magaalaa eessaa ga'utti argeera daawwadheera akka gaariitti si galee dubbi bakki kun immoo dhugaadhaaf ragaa baateeti wanta hafamee asa deebinu warri filmaataa fi dhiyeenya kana qophaa'aa jiran natti fakkaata maalu jechuudha waggaa dhibboo jara harka ture alla botolii kan beekudha dhugaa jirtu mudhanii maal faayimtaa hojjettanii filmaataaf yeroo qopheeftu waggaa dhibba amma fakkeenyaaf gabinis jedhii siizee maal jedhii mizee maal jedhii yoo barbaadde jedhii waggaa fadhu gottoo rakkoon qabu inni rakkoon qabu baal siigalee keessatti warri kaaba siigalee keessatti warri kaabaa gadi asamma qaama moggaafatee gayyaa'e suni kun jechuun durii qabatanii argineerra ilaamee waraabessiin sareedhaan nyaachuudhaa deemu jedhan yoo abshaala ta'e hinduu ta'edhan saree fakkaachuudhaa jedhe kana jechuun immoo jaarmiyaa biraa jibbee jaarmiyaa biraa ol kaasuu jechuu miti dhugaa jirtu himuu jechuudha malee waggaa dhibba guutuu isin hirka ture akkam gootaniiti gaafiin kana takka lammaffaa immoo maqaa moggaasaa biyyattii keenyaa keessatti si galee moggaasaa biyya keenyaa keessatti maal wanni jara dhiyeeffatan dhiyeenya kana wanni jara dhiyeeffatan jaarmiyaan hundinuu gaazexeessonni jala buutee oromiyaadhaan maal jechuu deemtanii jettee gaafa isaa hirti miti diiguudha qottoonu diigda wallaahi hin dandeessu maadaama amma nuu jirrutti hin dandeessu lakkibboo hin diigdu abadan nun diigdu abadan isii kun akkatti dhufte dan waa'ee nun diigaa hin kajeelamu jechuun maaf hin jedhe akka amantiitti si fudhatteetti akka islaamaatti itti fayyadamuun dandeenyaan maaliif booma bareedduu keessa jirti sigaleeraa dubbi kanaaf iddee mormiitu fidachuudha iddee deeggartu qabaachuun dirqama
ilaalchi magaalaa Finfinneetii qabu kana. Tokkoffaa shaashuma biyyoota sanaa hunda kan ijaaruudhaaf waan Kaasaanchisiin dudduubbeedhaa ka'ee maal nu godhan sitti fakkaata kosmootiksii fuula nu dira dibanii naan Addis Ababaa jedhaa baane yeroo kosmootiksiin fuula irraa haqamu meerri Addis Ababaa ijoolli meellee Addis Ababaa maal beena nu xaawulaa warra jedhee gabbayee bara asumaan argisanitti miti waan taatan haraa kaasaa gaa jennaan haree ka'am ka'ee eessa geessanii dhagaa filan amma magaalaa biraa fidanii ka'an jaallattu jibbitu wanni amma biyya keessa jiru kana jaallattu jibbitu sigareera dubbin warri magaalaa fi Oromiyaa kana diignaa kilila yoonem babeeree tadaraajje yeroo Oromoo haraama Iluu kan jara haalaadha achitti qabatanii akka gaaf tokko abbaan ta'e wayii jedhe wayii maqaan dha'u yeroo magaalaa sana jiran keessaa kan ofii as kaa'atanii kan qoodatti ilaallolu dhiiraa haadha jaal baga jette wallaahi akkaatanii ta'e kan qoodatti ilaallolu naa qoodi malee kan saamu qabatee jira addunyaa ta'e kamiifuu guddinni kee guddina kooti yaa sanaa mormaa jirtu yaa sa waliin mormaa jirtu guddina kee hin jibbine biyyi keenya tokko elaa wanni nu jedhamu reesinitti himnu biyyi keenya kun walitti dhaadha akka danuutti ajjoo walirraa qabna taaboo walirraa qabna ollaa dhasha jedhamu qofitti miti dhiiguma walirraa qabna hidduma walirraa qabna beeku waa hedduudhaan akkana hin jennu waliif haqusan si galeera dubbi hin balleessaa balleesseetti jennaan afuratu hin furataa miti hin furateen foyyaa hin tolchata tokko kana lammaffaa immoo amma biyya alaa jirraa miti galuuf hin ka'aa jirraa miti gammachuu qaba maaliif beektaa utuu duriitii eessattiin galayaa beektu maaltu na eeggata eerpoortiitti maaltu na eeggata maaliin jedhama akkamitti eerpoortiitti maaltu na eeggata amma raayyummaa kootiin qaanfataa hungan maalis ta'u mataa keessa sinaa dha'u akka barbaadetti garuu bakka fedhe seenee mataa qaqqabataa galaan jiru si galee darbee amma inni jechuu barbaadu gabaabaatti waggaa 100 darbee warri hadha ammoo siifachii jira jettanu kuni maaluma hojjettee shari'aa Muhammad Nuhu waggaa 7 keessatti ijoollee waan siin hojjettee argitaniitu badaansaa baqloo beetiin iddee gaangeen kibiriitti galu lafaa qabna ashaaraadha hin badu maqaa isaa barreeffannee lafa kaanna sangaa taraanii iddee sangaati waan si dhibu sangaa taraa sanatti taarikii ta'e keessaa tokko firdi beetiin Haayile Sillaasee uummata keenya mata tuulamaa warra tufaamunaatti waan murtaa'e tokko jira warra tufaamunaa kun warra tuulamaati warra tuulamaa kana keessaa nama 19 guyyaa tokkotti harka irraa murame taarika isaa akkamitti akka ta'e yeroo biraa walii dhaamna kanaaf guddinni biyya keenya amma fakkeenyaaf Ameerikaanii fa'iin bareedduu deetta maa argeen dhufe mawoo xiqqaate gara magaalaa 28 argeera gurguddaa isaa keessaa argeera ወይ ማካሩቲ ደረፈ ከዚህ ገድ ደተም ገሌራ ድቤ እኒ ፊልም ለትኑ አገር ነው ፊኒቴ ተቆሚት እንጀት አይ ወላሂ ተቆሚት ለኪቦ ካምቢራ አምቢ ቆፍቲ ማብረጋና ባማ አንዴ ሜን ዳወዱ ሰውጀ ተመካን ሲገሌራ ድቤ ሞርሞሪን ኢትሰ ሞርሞር ማሎ ጀልቀበሜ ዳወና ብያላቲ አስዋሙ ዱራ አንንቲ አባቴ ዘያ ዳወዱ ኤከሰደ ሚያ ዳወዱ ዋን ኢልቲ ወጀቴ ሲገሌራ ድቤ ማሊ ቦይዴ ሎጀተሜ ሳናፊ አይ ወላሂ ኢሰነቶ ጀተሜ ከነጂ ዴቱ ባይሱማ ይመታት ማኒ በቃ ኢልማኒቲ ሲማለቶ ጀተሜ ቆፈኒ ይመታዳ አልሳዴ ማቦ ለኪሳ ኢሰ ወጀተሜ መኔ ካነት እጄ ከከናንዶ ጉጉርታን ጀቹኒ ለበሬዳ ካነ ነሙማን ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም